Nageenya gooftaas ni habaayatu jirtu wayyaa keessa narra modoo ollee iddoo deemaa laala jamoodha kun jamoo sosti jamoo sintiidha jamoo sosti se laala agartanii makiinaa irraa bulee koshi nakaasish ken makiinaan kottee akkana laafuune garuu hin bareechine egaa bakka shumarattee dallatte jamoo sintii jedhemaa kun dis naggeeffate footoo kaasuu asitti ka'uu hin dandeessan nuun jira dis yaada odeessa hin turte iddoon itti dhaqaarru asii asnatti fakkaata makiinaa kallaan nama siraachisu iddoon hin dhaqaarru laala iddoo salala iddoo bareedduu san dhaqaarra jechuudha wayne wacaa kam ta'u waraaba bakka san deemaa irraa jechuudha naarte lagi sarang merah jeruk tahu nanti ada kan apa kah tadi sih apa kah tadi kenapa macam nama dong rusin jerai rusin nyata nama mana nyata rusin apa dah macam mana dong khusus Lambi foto kayak aja foto kayak musik aku yo sendiri pada nauf kalcha pada waktu ya sih fashion na wailu funajerra lala mewasan wajah janinu ya sih musika kan baru na ifa mana aku lah anda bara ada kedua macam rumah aja tak mana kana nama awalnya terada jani bisa nih nama dipa sedih mau berkorban fana bisa nih juru mana kana bisa sendiri lebih kita tadi cula kana saja mana kana nih juru
meerra bishaan maal keessa galanii jiru. Salphanni asuma gaariidhaan jiru. Goota nyaannaan siiti jedha qaabbileewwan kiyya maarree. Karatanii hawaasa kanatti kennine ana. Barbaadu bitaa bichaan barbaadu. Jaaladhu ani. Marte kamuun jaalatu fedhi. Nyaatni bitaa nyaata. Kamii fuudharee? Bitaa bichaa gaafa dhume. Eebbisi yaa Waaqayyo. Marte na nyaata maali? Hawaasan jaaladhu. Jaaladhu. Maa waliin borjatee dura? Waan meeshaa bitaa tokko jiru. Dhirsi akkanatti namaaf naana dhaala jiru. Bitaa tokko lakki maa borjatee dura? Gaari lammii siraasaa biddeen achi bitadha ishee akkasii mul'atu. Laayifii irra galee jiraata. Hin qajeelu qaabboleewwan keenya as keessa jiran maa ittaan? Fooliin alaamee jaaladhu. Nyata. No kan jedhe durayyuu. Achuma godhiitee ol qabate ture. Goota nyaata kan obboleewwan kiyyaas maan immoo gochomaa gogora keessa jechoosaas waan tokko gurgurmiidhaan waamame dabalanii. Homaa beeku qaba. Anan jeeftee situ asaaban qaba mimmitaa kana nyaachuudhaaf maa waliin mal mimmitaa na loodha wanti hawaasa sirma hin galadhu. Saamsinee irraa adda agarsiifadhu. Kalladhaa. Namsiisaa roonuu kan malee nyaachaa jira miti. Ati immoo karaa balleessitaa. Asii baadheessu. Sii baadheessu jedhama. Homaan jenne. Atachi maal alta nuti as raasee naggeeffattu. Ana waan godhatu. Eega laafa yuuminya. Xinnoo fidanii yuumaan na dhoowwaree. Kunoo dhaabsinee kan egaa maal dubbattu? Dhaabsinee kan asirra dubbattu eeti silaawu. Rakkoon namichi mushurraa fakkaatee dhufe sirba manni maraate ta'e beeku. Inni maraattee mushurraa fakkaatee dhuftee argu. Maraate mushurraa fakkaata? Hayi tokko akka jedhaa eenyuu jenne ija buutaaf. Kana kuni bakki jirtu dubbadhume. Akka maabara keenyaadha maabara kana keessa jira gurgura kana guddisuu qaba. Hin dhaga'amu garuu. Bakki isaanumaaf muuziqaa waan jiru. Dikkisii qabna maabaraan keessa jira. Naaf maabara kana keessatti. Foonuma ishee kana nyaannee dikkisee as taa'e. Darboota nyaata isa barbaadan jira. Maabarichi maarree? Mana kana ijaarsistanii jechuudha. Mana kana ijaarsifnee kun
kireessitanii jirtu har'ammoo eebbisiisaa jirtu. Muka hojjechaa jira maabara keenyatti itti hojjeta. magaalaa walakkaatti namni qoraan mana ijaaraa gara qoraan laala sabaa isa. Kanaafuu laayikii godha subscribe godha obsumaan nu dhaggeeffadha. I'm so sorry sagalee kanaa jiruu fi shakilaan kanaa dhufaa sirriitti illee rassinu shakilaa eeggachaa har'a gaafeettu har'a kanuma nyaachuu jedhee odoo na dhukkubuu dhufee. Eeggadhaa isiniin jenna. Wajjiniin turaa waqa isin eebbisuun sagalee kana obsumaan dhaggeeffadha. Adduma dandeessinii agarsiisuu bara.